baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sababni Oromoon baay'ee miidhamaa jira jechuudha. Biyya kana keessatti sabni nagaa qabu hin jiru jechuudha. Amma nama moranii muka keessa kaa'u. Karaa gootis rakkoodha. Dadhabee akka nafni karaatti naaf ergii bilbila amantii. Asmiitiin beekuu fagoodha. Deemsi karaa gootis rakkoodha. Dadhabee akka nafni karaatti naaf ergii bilbila amantii. Dachami sirkeessa ganna baasuun kee gargaaree addanaan nagee sarramuu na biraadii bamaaree adaraa nangatiin nanni sin waaqa koo danda'ee na deemuu qofaa koo adaraa nangatiin nanni sin waaqa koo danda'ee na deemuu qofaa koo. Dachami sirkeessa ganna baasuun kee gargaaree addanaan nagee sarramuu. Haaya hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkami nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii jirtu nutis jira nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu. Har'a geenyeerra galanni immoo isaaf haa ta'u. Akkami isin jirtu nagaa keessanii miti jiru jireenyi biyyi ormaa akkam isinitti jira hojiin biyyi ormaa manni ormaa akkamii hin jajjabaattu nagaa keessanii miti nutis jirra nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a baay'een gaddee jidduu kana baay'ee onlaayinii galaan jiru waayifaan xiqqoon didee jira jechuudha. Jechuun viidiyoo hojjechuu yoo osoo hin taane waanuma tokko ilaaluudhaaf waan miidiyaa haalli biyya keessa jirtu biyyuma keessa jiraatanii waan biyya keessa jirtu hin dhageessanis hin argitanis jechuudha. Yoo miidiyaa hordoftan malee jechuudha. Yoo miidiyaa hordoftan waan adda addaa hin dhageessus hin argitus jechuudha. Innaa guyyaa sadiif moo guyyaa afuriif miidiyaa hordofaan turre jechuudha. Xiqqoo waayifaan na dideetu. Har'a garuu yeroon wanni irra miidiyaa irra galee waa tokko ilaalu keessi koo baay'ee gadda jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Akka namummaa tokkotti akka nama oromummaa tokkotti jechuun sabni kamiyyuu miidhame namatti hin tolu. Sabni kamiyyuu du'e namatti hin tolu. Sabni kamiyyuu yoo miidhame namatti hin tolu. Yoo cabe yoo dhiige namatti hin tolu. Garuu immoo sabni Oromoo jechuudha baay'ee miidhamaa jira biyya kana keessatti. Durumas hin dhageenyaa gurraa qabna garuu ta'ullee karri keenya amma tokko katamaarra jira waan ta'eef nagaan jira. Garuu immoo nagaan iddoo tokko jiraateedhaaf iddoo baay'ee immoo yoo nagaan dhabame homaa wanti namatti tolu hin jiru, wanti nama gammachiisu hin jiru, wanti nama boqochiisu hin jiru, wanti namatti tolus hin jiru jechuudha. Egaa biyya keessa teessanii waan siyaasaa gaawaa tokko waa'ee viidiyoo waan tokko waan siyaasaa waan akkasii dabarsuun baay'ee dhorkaadha jechuudha. Nama adabsiisas jechuudha. Biyya keessa taa'anii waan quuqamaa saba tokko dubbachuu waan quuqamaa saba ofii dubbachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha biyya kanatti malee. Garuu biyya keenya keessatti nutti dhaga'amuu dhiisee miti. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sababni Oromoon baay'ee miidhamaa jira jechuudha biyya kana keessatti. Sabni nagaa qabu hin jiru jechuudha. Amma nama moranii muka keessa kaa'anii rarraasanii mul'isanitti Oromoon baay'ee miidhamaa jira jechuudha. Baay'ee cabaa jira, baay'ee dhiigaa jira, baay'ee du'aa jira jechuudha. Keessumaayyuu jechuudha. Jireenyi biyya kanatti ulfaatullee osoo biyya tokko keessa nagaan hin jiru waraana yeroo hundaa namni akka baalaa harca'a taana
baay'ee nama yaaddessa jechuudha wanti biyya kana dhugaa baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Keessumaa warri biyya Oromaa jirtanii waaqayyoon kadhadhaa. Biyya kanaaf akka nagaan bu'u, biyya kanaaf akka nagaan ta'u, yoo biyya tokko keessa nagaan jiraatte sabni jiraata, namni jiraata, dhaloonni dhufu jiraata, namni nagaa qabaata. Jireenyi amma tokko yoo ulfaatu yoo nagaan jiraate immoo baay'ee wanniidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Inna sabni Oromoo baay'ee miidhamaa jira jechuudha. Wanti goonu tokko illee hin jiru. Humna hin qabnu, aangoo hin qabnu. Kanaafuu akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa biyya kanaaf. Biyyi kun baay'ee karaa nama sodaachiftutti deemaa jirti. Sabni bakka waliif na'uu dhiisee namni akka baalaatti harca'aa, waraanni iddoo hundumaa jiraata. Akka uummanni rakkataan kun uummanni jireenyi iyyuu ittiin tolle, jireenyaan iyyuu ikoonomiidhaan iyyuu gadi bu'aa ta'e kun yeroo du'u, yeroo xiyyaaraan rukutamu, yeroo meeshaadhaan rukutamu uummata beela'aan kun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa yoo biyyi keenya nagaa qabaatte biyya keenyatti hojjennee jiraanna. Biyya keenyatti borullee dhala keenyaaf waan gaarii tamanyaana, waan gaarii hawwina, mana barumsaa gaarii gashinee ijoollee keenya barsiifannee ijoollee keenya seeraan guddifanne. Garuu biyyi tokko nagaan qabdu taanaan boru dhala keenyaafuu ofii keenyaafuu nama yaachisa jechuudha. Dhaloota dhufuuf iyyuu nama yaachisa jechuudha. Oromoon har'aa miti kan du'uu jalqabe, kan wanni ta'uu jalqabe. Garuu keessumaa yeroo ala jirtanii amma tokko bakka amma tokko namatti numa dhaga'ama. Garuu akka yeroo biyya jirtan immoo miti. Biyya keessa immoo yeroo jirtanii yeroo biyyi keessan nagaa dhabdu yeroo hundumaa yeroo waraana ta'u, yeroo jeequmsa ta'u, yeroo hundumaa namatti dhaga'ama jechuudha. Sirumayyuu nama sodaachisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Nan du'a moo nan jiraadha isa jedhu keessa jiraata jechuudha uummanni. Kanaafuu wanti humna qabnu hin jiru. Akkasumaan sanyiidhaan lagaan osoo waliin qoodiini Oromoon immoo tokko ta'ee akka waan kana bira darbu waaqayyoo jira. Kanaafuu biyya kanaaf tsalootii godhaa, kadhadhaa. Sabni kamiyyuu eenyumtiyyuu osoo akka kootiitti eenyumti sabni Amaaraas, sabni Tigiree, sabni Dabuubis, sabni tokkoyyuu hin miidhamu. Sabni hundinuu biyyattii kana keessatti wal qixxummaadhaan afaan isaatiin, eenyummaa isaatiin boonee kan jiraatudha. Garuu yommuu akkana miti jechuudha. Biyyi kun baay'ee ulfaataadha, baay'ee nama sodaachifti. Kanaafuu saba keenyaa fi biyya keenyaa fi nagaa jedhaati. Akkanuma miidiyaarra bahanii nama arrabsu, sanyii namaa ati Amaaraa, ati maaloodha jedhanii wal arrabsuu osoo hin taane kadhachuudha bakka. Kadhachuudha, waaqayyoon kadhachuudha. Furmaanni jiru waaqayyoon kadhachuudha bakka. Biyya keenya akka nagaa taatu. Namni inni biyya ormaa jiru boru biyya isaatti eenyumtiyyuu namni of fuulduratti abjuu hin qabaanne hin jiru. Biyya kootti galee akkas godhadhee akkas ta'e akkas jireenya akkasiin jiraadha jedhee inni biyya ormaa jiru abjuu baay'ee qabachuudha. Kanaafuu waaqayyo immoo abjuu keenya biyya keenya irratti akka nagaan nu bu'ee jiraannee hojjennee gallee nagaadhaan baanee gallutti immoo waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fidu jechuudha. Kanaafuu furmaanni jiru waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoo kadhadhaa. Isinin jedha obboloottan koo baay'een isin jaalladha. Warroonni biyya ormaa keessa jirtanii nagaa keessan ta'a, fayyaa keessan ta'a. Waaqayyo isin faana ta'u, waaqayyoon kadhadhaa akka amantii keessanitti biyya keenyaa fi warroonni immoo biyya keessa jirtan immoo waaqayyo jira, abdiin jira, abdiin kutatiina. Barri kun hin darbaa, yeroon kun hin darbaa. Bakka jabaatanii waaqayyoon kadhachuu bichaadha. Furmaannis harka qofa jira. Nuti immoo hin dandeenyu. Wanti nuti gochuu dandeenyu tokko hin jiru. Waaqayyoof garuu hin danda'ama wanti hundinuyyuu. Innaa kana isin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja.